mana hidhaa jira mani du'aaf jiru isaa eenyu arke namni arke hin jiru bar ana arke balloon irraa akkatti jiru uleenuu haa godhe way isin agartanii qaamni isaa bakkee takka jiruun qaba balloon. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii baga jiraattan jecha nutis jirra alhamdulillah kunoo as keenye kunoo akkuma agartan tarraan tana mana balloo jirra. Mee salaamtaa gaafadhu ka jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamaa maana nuu bara salaamtan damne raqatan raagee jecha. Ay fatiha wajji argamu jira. Ani waa takka dubbachuu barbaade dura komii hedduu nakkoomachuu jirtanii baga nakkoomtanii yoollee dagadde islaanii yaadachiistanii hordoftaaf daawwattoota kiyya qaqqaalee dhuga balloon obboleessa kiyya qaaliidha. Nama hojii nyaatee qofaa osoo hin ta'in nutiin kun akka maatii takka akka obboleeyyan takka hojii jiraachuu turre balloon yeroo rakkoo kiyya na cinaa dhaabbachuu ture yeroo rakkoo isaa irraan tana balloo cinaan dhaabbachuun jechuun tiyyaa miti fatiha isin balloo wajjin hanganumaayii jechuu jirtanii dhuga baga jettanii maaliif anis viidiyoo maruutti hin jiru dubbiin numa jetti viidiyoo maruutti hin jiru waan viidiyoo marinii fi haalaatu namichaa'u dhabee dhufutti hin jira ijoollee balloollee qubaan qaba waan hunda qubaan qaba ijoollee keenyallee kaballoo barbaadu jiranii asii olii gadi fiiguu jiranillee qubaan qaba isaanuma cinaan jira garuu viidiyootu maruu hin dandeenye anas ta'u baharis ta'u quba qabna balloo har'aan tana yeroo rakkoosaa biraa dhaabbachuu dhabuun tun hedduu natti ulfaata ani balloo obboleessa kiyya isiniin jeetin jira magaalaa tana keessa nama akka balloo natti dhiyaatu illee hin jiru maaliif yeroo rakkootiyya ballumaan na cinaa dhaabbachuu ture rakkoof balloo keessas walumaan jirra nama naaf rakkachuu ture balluma irra hedduu ballootu na cinaa dhaabbachuu ture balloon obboleessa kiyya arras borus rakkoo keessa ni baha inshaallah dhugaadhaa irraan tana biiftuun maallaqaan bittee balloo hiisistus ni baha balloon inshaallah biiznillah. Biiftuunis bar rabbiin kunoo musiibaa itti buusee jira. Amma ka editaa jirtu argine bar arkee fincaan jala guru jira namtichi. Subhanallah haqqa maaliti haqqa makluuqaati haqqa bilaali ilmoo makluuqni maal dilii qabame waa takka diliin qabu bar. Arraan tana nu jazaa rabbiin kafaluuf jira shalalu jirti inshaallah shalalu miti ganaa milaa fi afaan qabame milaa fi harkinu dalagu didu jira. Inshaallah biiftuun shalalteeti ganaa jilbaan deemu teessi jilbaan deemu teessi biiftuun kun maali jazaan abbaaf ni deebi'a kanuma deebi'u jira maaliif makluuqni maqaa du'aa itti godhu jira balloon irraa balloo mana hidhaa taa'ee du'aa itti godhu jira akkas tumnaanis ta'e ani har'a balloo harkeetiin dhugaa dubbachuu imaan qabachuun dadhabe maaliif ilaarraa balloon namni tokko ijaannaa gara kadirfaanis deemu jira dhiyoota nama hunda ol na quddaniiti arraan tanaani humna kiyyaan dhalaadhaa dhalaa xiqqoo kabajan akkas humna kiyyaan hin seene anaa qadaan geessaaf jaarra guyyaan jimmata ziyaaraan ni jira mana hidhaa hunda ziyaaraan jimmata banaadha dhaqeetin askara olaarra taa'u waan jimaa kanneetti fin ol seena in seentu maal hin deemta jaan midhaaniin hin deema waan biraatiin hin deemu laaqan mee laali jaan fuudheetiin nyaadhee garsiise qoonqona waan biraati miti bakka meeqa nyaadheetiin garsiise humna kiyyaan ol seene balloo san harkuun qabaajee gurbaan kun mana hidhaa jira mani du'aaf jiru isaa eenyu arke namni arke hin jiru bar ana arke balloon irraa akkatti jiru uleenuu haa godhe way isin agartanii qaamni isaa bakkee takka jiruun qaba balloon maallaqaan tumsiste inshaallaati rabbiin si tumu jira amma kunoo akkanatti afaaniin dubbachuu dadhabuun kee fincaan si jalaa guruun san maali ulee haaliqaati balloo miskinnicha abbaa ilmaanii akkasitti arabaan cafaysiistee jirutti jiru gurbaan ana olseni arke arra ballo anaatu ija kiyyaan arke ballo jazaan ke biiftu wili ati banta nilaalta Abraahimu biraa fuudhu ta'e Abraahimudha inni barfayyifne san dhamaastee bar san garuu makluuqni haadhaafillee deebee jira bilaan ani hanta ballootun garaa na balleessite hedduu balloon jirutti hin jiru hordoftaaf daawwattoota kiyya ulee isaa inni tumame an takka ulee akkana ilmi namaa tumame na agarre namni meeqaan tuman hin beekan yeroo naa himu nama hedduu jaaskara hedduu na tumee jira qaamni isaa kun bakka takka jiru hin qabu gabbaaftanii hakiman geessine miskinticha kan dawaatti kan nutti hin jiran sila akkasii beeka waallee biteetiin itti geessa dawaa ulee sananii tumamu saas quban qabnu ni ijaannu agarre harruman harkee ol seenee bira midhaan itti geessee illee nyaachuu dadhabee bara wajiru jiraarraan anaatu harkee mija kiyya isin bar ni dhorkani ati seenu si dhorkan bate amma wajjuma deemu jirraami
Asii dhorkanii seenaan jaanii bara. Bara ugaa fuudhase na biraa fuudhanii miteen gosa hojjaa jiru na biraa qabate. La arra wayaa agartee hojii silaa seente balloo kana silaa agartee Kadir jirutti hin jiru atiin seenne ni dhorkanii Kadir ana qofaa seene anaatu midhaan sanillee itti kanneen inshallah homaati miti san keessas ani namtichi tokko hojii haasa'iitiin jira. Wajji haasa'ee intalti maallaqa ganneetti hiti. Ammas isii duba warri jiru jiraan rabbiiftuun afaan cufamus afaan qabamus jarri guruupidha. Hordoftoota guruupidha. Maallaqatti geessaa ballootti jabeessu jiran tumsiisu jiran achi keessatti naan jee amma poolistichi tokko waan naan jee isinis maallaqaan isiste baasuu feenaan maallaqaan ganaa fiti naan jee. Maallaqa fiti siin jee. Maallaqa 100 Yemanii jechuun eessaaf hin naree nuti. Maallaqa san dhabaan dilana. 100 Yemanii har'a balloo 100 miliyoona jaanis sila nama kafalee baasu. Balloon hangam takka nuuf jabaadha. Ana qofaa miti magaalaa sana keessa xiqqaa guddaa kan beekneef ka beeku jidduutti nam takka rakkatee jennaan cinaa dhaabbachuu ture balloon. Har'a namni isaaf dubbachuu jiru hin jirure. Balloon bakkuma hunda seenuu ture. Ammas ni baasna yoo jee balloon ni baasa malee du'ee badaa ni baasa waan jeesan nima godhan. Nima godha balloon. Har'a immoo balloon hidhamee dhugaadha 100 Yemanii jechuun. Namuu silaa. Waan nutti ulfaate malee seera. Nutti ulfaate garuu ni beektani namu biyya namaati ammas biyya nama wali lama biyya tana keessa jira. Biyya koftuu tana keessa jira. Saniifuu hordoftoota daawwattoota kiyya isinillee nu qabaadha du'aa illee nu godha balloon jirutti hin jiru rabbiin haa baasu jaachuma keessa. Uleen ajjeesuu deeman. Akkatti nayixee biiftuun uleen ajjeessuuf ol nayixee. Dadhabdamii akka biraa. Ulee diinaaf kan ta'e diinni ganamuu gabbaasee tumu jira. Naayimee jira ganamuu gabbaasanii tumu jira. Waan inni hin hojjenne qadiyyaa biraati. Qadiyyaa bira irraa keessee maqaa biraatiin hiisiste balloo. Balloon nama akkasillee miti. Ni beekti siinoo. Garuu inshaallah har'a ka afaan si qabe kaaligni ati teessana rabbiin nu agarsiisu. Ati inshaallah ni fayyuuf hin deemtu bara. Silaa dhukkuba namaaf hin gammadanii bara. Ammoo keessee kana ni gammannaa ammoo. Hin gammadanii garuu akkaataa ati hojjechuu jirtu. Akkaataa maqluuqa godhuu jirtutu akkana si godhi. Kee ganaadha uleedha. Garuu obboleessa keenya balloo uleen nama naajjeeftu. Dhiira waa hunda ni obsa. Ulee ganamuu diinii harkaatiin gabbaasanii cafaqaan san arraan tana silaa qabaadde waan isaan gaafatan san gannaqeetiin baasaa balloo. Badagaa jiruudha. Namuu harka keenya qaqallaadha waan goonuu hin qabu. Balloo ulee na ajjeesan jettee diinaaf kan ni ta'ati maallaqa ni ta'e maallaqaaf bakkee fidduu si beekna. Haadha siirii waan dalattee fidduus ni beekna. Sanumaafuu inshaallah hordoftoota kiyya isinillee nu cinaa dhaabbadaan isin jaa arraan tana nu jabaatteeti isin bira dhufne nuti. Nu jabaatteeti balloon obboleessa keessanii obboleessa keenya dirmaddaaf namuu nuti waan goonuu hin qabnu dadhabnee jira silaa dandeenye balloo kana arraan tana diinaa harkaan bulu. Nu cinaa dhaabbadaan isin jaa ani balloo qubaan qaba halkaniif guyyaa dhufee ijoollee isaallee ilaalutti hin jira. Arras rabbiin naa laaffisee. Rabbiin na laaffisee bira seeneetiin ijaan harkeetiin ba'e balloo. Uleen homaan gootu garuu inshaallah. Inni achi keessa ta'e ilmaan kiyyaa maana naan jechuu jira. Yoo as keessaa illee yoon baane ilmaan kiyyaa maana naan jee. Akkatti tumuu jiran ni beekaami. Akkas naan jee inshaallah homaati miti. Silattu bakkee feene seenne dachi seennus bakkee feene seennus balloon ni baha. Bahuuf ta'a inshaallah bismillah. Isni rabbi haala rabbiin takkallee namni sirra kaatee gartee miti lafatti waan aman dhiisu rabbi. Isaa soo hukumii godha. Ammoo rabbiin balloon nuuf baasaa ni baha miti ni baha. Ni baha. Waan guddoolee nu gaafatanii waan guddoos nu gaafatanis nuti kara seenne dachi seennes baasnee ni baasna balloo. Intala musiibaa kanaatu tana hunda jabeessee balloo akka maniidhaa keessa itti jabeessan godhe. Balloon jechuun balloo ni beektan. Bakkuma hunda qoma dhawatee dhaabbachuu ture. Nama hundaaf rakkina ilmi namaa rakkate jennaan balloon bakkee san ture isaatu argama. Arraan tana anaatu jafiyyan ol seenee isaa arge. Akkaataa balloon itti jiru anaatu arge jechuudha. Ati amma mochitee kana hin balleessiniiti. Gartee balloo rabbiin nuuf baasa. Ati bar silaa ijaaraa agartee Kadir. Silaa ijaan agartee. Silaa ijaan agartee arraan tana maallaqa isaan jaansan dachi seentee samii seentee finna. Garuu humna keenya ol nutti ta'e. Akka inni itti midhaamu jirus anaatu arge.
ulee ganama faxaraaf uleetti kan nuti jira. Balloo ganama yeroo bariinsaa na baasanii na tumu jiranii je. Badii biraan qabu. Maqaa hin qabne irra keessatti akkasitti ulee tumsiisu jirti jechuudha. Yaa hordoftaaf daawwattoota kiyya. Inshaallah balloon ni baha. Ni baha. Abdii qabna. Irrallee nuti abdii murannu. Maaliif Oromoo balloon ni cinaa jira? Nu duba jirtan quba qabna. Yaadaan waa hundaan du'aayidhaan nu cinaa jirtan. Saniif du'aayi nu jabaadha. Garaan dadhabee dhiifama naa godha. Maaliif balloo jiraasan yeroo akkasiin laaffisanii uleen akka malee godhanii yeroo narku garaan na badee uleen homaatii miti. Ni dabarti garuu. Uleen homaatii miti. Inshaallah. Isinumaan du'aayi nu godha. Nu cinaa dhaabbadhaan isiniin jaa. Kadir waan jettu yoo qabatte ji'atis. Manni Oromoo addunyaa kana jirtan mara bakka jedhanii gartee du'aa isaanii nu cinaa dhaabbatanii namuu waan godhuu qabu haa godhuun jaan gama hiyya. Namuu gartee balloo jechuun balloon baabaa keenya abbaa araaraatiin nama kan hundatti wal qixaabee afeessa kana biratti kana san iyyee nama tokko iyyee jaannu mallaalu balloon rakka inni keessa jedhu akka fatiyaan amma ibsite kana gartee kana haala waan hin gartee anis seenii jidjaan argee isinii ibsu waan hin gamne kunu waan gahaa takka. Akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya inshaallah nuti illee dheeranii amma gabbaanee mala barbaadu deemna hanga viidiyoo biraatti walitti dhufnu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.